kana keessa tokko illee kana hin jiru. Kanachi keessa qomoo isaa dhabus hin jiru. Waaqayyo ofii isaatii kana dubbateera. Hafuura isaatiinis walitti isaan qabeera jedhe. Ameen ነው ማል ሳቲ አፉረ ሳቲ ሃሌሉያ አፉረ ሳቲ አሎኒ ባየን ኢሳ አፉረ ሳቲን ወለቲ ቀበበ ከለ ዲሴ ዋምብራ ከሰፊ ጋውን ፋርፈና ኮሮጃውን ለለበ ኮሮጃውን ኢስታሊታ ያጅላ ኮሮጃውን አካታቲ ሰይጣን ባሳን ኮሮጃውን ባይ መቃ ኢየሱስ ሰነ ከሳቲ ፌርማታ ወረዱ ወኒ ከሳ ባይ Aloota fayyaatti du'an keessaa ba'i galgala kana. Gara dhaloota lubbuudhaan jiranitti darbe. Dhaloonni warra kam warri lubbuudhaan jiran warra sagalee Waaqayyoo beekanidha. Mee Hoosee 4:6 dubbisi mee dhageeti. Nama koo Hoosee 4:6. Wanti namarra dhufee nama dubbachiisu nama ergaa fiduu dandeessa baay'ee. Jaamaa banuu dandeessa. Nothing. Gobosi kajelo danda nati ngomamiti ori ke sanu gore hojjetera kana sabni koo karaa ittiin na beeku waan na beef balleeffame ati ana beekuu tuffattee waan niifteef anis luba naaf ta'uu kee tuffadhee si dhiise. Egaa ati seera koo seera Waaqayyoo keetii irraanfattee anis immoo ilmaan keenan irraanfadhaa jedhe. Irraanfatamu Waaqayyoo si awwalchu hafe. Ameen. Ol irraanfatamu galgala kana. Ameen. Dhaloota irraanfataman baay'ee jiru. Dhaloota maal ta'an? Dhaloota irraanfataman. Dhaloota dhugaan keessa hin jirre. Dhaloota akka sagalee Waaqayyootti hin jirre. Karaa ittiin na beekuu dhabe kanaan maal ta'edha? Balleeffameedha. Ati ana Waaqaan seera koo waan tuffatte waan irraanfatteef anis immoo ilmaan kee nan irraanfadhaadha. Nama jiru ta'e. Dhaloota sammuun dukkanaa'e isaan kun jireenya keessaa ala jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu dhugaa kana beeka waa tokko akka hubattan hin barbaadu. Amma mee Waaqayyo Waaqa hundumaa ni miti. Waaqayyo Waaqa nama hundumaa miti kana beeki. Waaqayyo Waaqa nama hundumaa miti. Waaqayyo Waaqa warra lubbuudhaan jiraniiti. Ameen. Mee Maarqos 12:27 dubbisi nama koo. Maarqos 12:27 dubbisa. Waaqayyo Waaqa warra lubbuun jiraniiti malee Waaqayyo Waaqa warra du'anii miti. Warra lubbuun jiran warra kam? Warra sagaleen isaa keessa jirudha. Warra dhugaan dubbii isaati keessa jirudha. Warra akka sagalee isaatiitti jiranidha. Waaqayyootu Waaqa isaaniidha. Waaqayyo Waaqa warra lubbuun jiraniiti. Mee dubbisi mee nama gobira keessa Maarqos 12:27 dubbisa xumureera. Sararaan xumuraan ga'a. Ka warra jiraataniiti Waaqayyo. Haleluuyaa. Waaqayyo Waaqa warra jiraniiti. Jirtaati lubbuudhaan. Namoonni Waaqayyo Waaqa gootettan. Waaqayyo kan kotorrettan jirtu lubbuudhaan. Warra gooftaa jiran dhagaa mitin. Warra dhugaatti jiran dhagaa Waaqayyo. Galgala kan du'a fuuraa keessaa afaanni kee ba'uu qaba. Jiraachuu qabda galgala kan. Gara jireenyaatti dhufuu qabna. Dhugaa kan of keessaa qabaachuu qabna. Akka dhugaa sagalee Waaqayyootti jiraachuun nurraatii eegamachaa. Argattee Paaster? Maarqos 12:27. Eeshi. Inni Waaqayyo warra du'anii miti Waaqayyo warra jiraataniiti malee kanaafis baay'ee irraa kaattaniittu isaan hin jedhe. Ana barreesse miti kana. Waaqayyo Waaqa warra kamiiti? Waaqa warra jiraatoti malee Waaqa warra du'anii miti. Kanaaf isin baay'ee keessan irraa kaattaniittu jedhe. Ani mee nadi baroo tokko dhugaadhuma akka nama lubbuudhaan jiruutti gaafa nuti Waaqayyoodhaan kadhannu inni nagamu innis akkasiin naga Waaqayyo. Waaqayyo ka warra kamii dhagaa beektu ka warra lubbuun jireenya dhagaa. Kata warra lubbuun jireenya dhagaa Waaqayyo.
iyyata warra lubbuun jiranii dhagaa Waaqayyo. Kan warra lubbuun jiraniiti Waaqayyo. Waaqayyo kagan kee ta'uu barbaadda. Maal jedha seera ba'uu boqonnaa 19 lakkoofsa 5 jedha ka dubbisaa sin. Seera ba'uu 19 lakkoofsa 5 jedha dubbisaa. Waaqayyo keessa nan taasin addumaan saba koo taatu jedhe. Waaqayyo warra kakuusaa eegan kan isaa godhata malee warra kakuusaa hin kan isaan godhatu Waaqayyo. Waaqayyo warra kam warra gara lubbuudhaan jiranii dhufa malee gara warra du'anii dhufu Waaqayyo. Yohaannis 4:23 dubbisaa. Eenyu leeyona jaalate abboommii koo raawwataa abbaan koo san jaalataa iddoo jireenyaa isa bira godhannaa jedha. Gara warra du'anii dhufa miti gara warra lubbuudhaan jiranii dhufa Waaqayyo. Galgala kana jiraadhu ba'i maqaa Yesuusiin. Namoonni hafuurri isaanii du'e sagalee Waaqayyoo keessa kan hin jirre Waaqayyo isaanii hin beeku Waaqayyo isaanii wajjin hin jiru. Ergamaanti Waaqayyo naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii buufatee eegaadha. Naannoo warra Waaqayyoon sodaatanii eegaadha ergamaanti Waaqayyo. Warri kam warri Waaqayyoon sodaatan immoo warra akka sagalee isaatiitti jiraatan warra dhugaa dubbisan of keessaa qabanidha. Warra sagalee sanaan geddaramanidha. Warra dhugaa kanaan geddaramanidha malee warra akka alalee tolii gadi fiigan miti. Warra dhugaa dubbii kanarra dhaabbatanidha. Kanaaf jiraachuun nurraatii eegama. Dhoksaa kana addaan baasuu qabna jechaadha. Maal jedha Maatiyos 8:21-22. Wangeela Maatiyos 8:21-22. Bartoota isaa keessaa inni tokko yaa gooftaa dura akka ani dhaqee abbaa koo awwaalladhu naa iyyami jedheen. Yesuus garuu warri du'an du'aa isaanii awwaallatanii ati immoo na duukaa bu'i ittiin jedheen. Warri du'an du'aa isaanii awwaallatanii kottu jedhe. Ati na duukaa bu'i jedheen. Bayi feermaataa warra du'an keessaati. Bayi dhaloota warra akka kashalaphee jiraatan dhugaa dubbii Waaqayyo warra hin barbaanne keessaati bayichi keessaati. Jireenya achi keessa jira. Jireenya warra isa dhaga'an keessa jira. Har'a dhugaadhumatti ol gaafanne miiltoon keenya warra fuula isaanii jiru miti warra furaan du'an keessa ol laaf. Waaqayyo garuu galgala kana jiraadhuu sin jedheetu hiika kana sitti haasaa jira. Du'aan kun isa kam? Hafuurri isaa kan du'e sagalee of keessaa kan hin qabne. Foon du'e bakka lamatti qoodi ka'e isa hafuurri keessa hin jirre kan du'aa isa ta'e kan isa kana addaan baasi dhiisi qottu jedheen. Hojiin nama jiraataa hafuura du'eef sagalee qaqqabsiisuudha. Ati ga'een kee maalidha? Warra du'eef sagalee qaqqabsiiftee timtee akka isaan jiraatan gochuudha sababa ta'eef. Gara jireenyaatti akka isaan dhufan gochuudha sababa ta'eef. Kanaaf iyyuu hafuurri sagalee malee du'aadha. Namoonni baay'een afaan haaraan dubbatu sagalee Waaqayyo keessa jiru du'aadha gaa. Irra deebiin dubbadhu afaan haaraan dubbatu garuu sagalee Waaqayyo keessa jiru du'aadha hafuurichi. Fayyaa miti du'eera. Du'ee jira hafuurichi. Roomee 3:13 gubbaarratti waa'ee boolla waalchaa hafuurri isa kan waa'ee boolla waalchaa musa kamiidha. Laagaan isaanii awwaala banamaadha. Arraba isaaniitiin ni goomsu. Hadhaan buutii hidhii isaanii irra jiraa jedha iddoo kanatti hiikaa saaraarraati. Bakkatti warri du'an awwaalaman hiika kan hin qabne. Arra afaan kee keessi iddootti dhaloonni awwaalaman hin ta'in lafatti dhaloonni awwaalaa baana ta'u. Wanti keessa keetii maddu kan dhaloota awwaalaa baasu malee kan dhaloota awwaalatti geessu hin ta'in. Nama akkamii daga nama jirutu wanta ni dubbatu dhaloota du'a oolcha. Jecha ni dubbatu dhaloota gara jireenyaatti fida. Yoo dhagaa jira sagalee kana. Jira gooftaan. Ameen no. Arra dubbannaan namoota baay'ee dhaloota kan boollatti geessu malee kan dhaloota boollarraa deebisu miti. Dhaloota kan jiraachisu miti dhaloota jireenya kan dhowwatudha. Jechi kee dubbannaan kee dhaloota gara jireenyaatti fidaa jira moo gara du'aatti fidaa jira? Meenaa dubbisime nama koo Roomee 3:13 dubbisime.
Hafuura dhugaan qabne warri dubbatan waan dhugaan keessa kan jira kan dubbatan jecha dhugaan qabne kan dubbatan huxxeetii isaa riisaaltii isaa dhaloota gara du'aatti geessa gara waalaatti geessa. Tajaajiltoonni as keessa jirtan na dabalatee dubbannaan keenya dhaloota boollarraa deebisaa jira moo dhaloota gara boollaatti geessaa jira. Jiraatteeti moo du'aa keetu humaachi dhidhiitateetu dhaloota burjaajisaa jira. Yeroo tokko fira keenya keessaa namni du'e namni boqote tokko halkan dhufee riba keessa nu haasofsiise miti. Akka kanatti iddoo alsarra dhaabannee ekiraan kan akka ekiraatti dhaloota kan dubbachiisaa ol meeqa jira. Dhaloota kan iyyiisaa ol meeqa jira. Arraa jalqabnee garuu jiraannee dhaloonni waa'ee jireenya akka isaan hubatan goona. Yesuus geetaa nama. Jaabir Irdaan. Dubbisuu. Ta'uu san geetaa. Sitiyaan bibbitin yoo daajee. Afaan isaaniitiin gara awwaalaa banamaatti nama geessu. Arraba isaaniitiin hin gowwoomsu. Hadhaan marrataan hidhii isaaniitti jalaa jira. Hadhaan marrataan eessa jira? Hidhii isaanii jala jira. Foon du'e hafuura jiraataa kan of keessaa hin qabne. Boolla waalchaadha. La dhaggeeffadhaa. Foon du'e yookaas hafuura jiraataa kan of keessaa hin qabne boolla waalchaati jechaadha. Namoonni baay'een uko boolla waalchaa taanee deemu. Dhaloota gara boolla waalchaatti kan geessan. Yaaddee beektaa kana. Mee Maatiyos 23 lakkoofsa 27 dubbisime. Sagalee kana dubbadhee tannaaf. Maatiyos 23 lakkoofsa 27. Ifa uwwisan geetaa. Bara baay'ee akka nama lubbuudhaan jirutti dhaloota dura dhaabanneerra. Akka nama fayyaa qabutti dhaloota dura dhaabannee lafa dhidhiinneerra bara baay'ee. Amma garuu hin ga'a. Baay'ee lallabii kakuu haaraa jiraatanii dhalootatti muudha malee itti iyyanii galuu miti. Jireenya keetu dhalootatti wangeela lallabuu qaba. Gaalli kee dhalootatti wangeela lallabuu qaba. Adeemsi kee dhalootatti wangeela lallabuu qaba. Deddeebiin kee dhalootatti wangeela lallabuu qaba. Dubbannaan kee dhalootatti wangeela lallabuu qaba. Hirbisaa mee lakkoofsa 27 Maatiyos 23:27 gubbaa. Dubbis Pastor yookaan yeroo isti namoonni dhagaa jirtan lakkoofsa tokko barreessaan namoonni dhagaa ooltan. Barsiisota seeraa fi Fariisota ofiin hin argine. Naannaa isaaniif Ofin arginee nana. of hin arginee nana isiniif wayyoo. Isin ala gaariin akka awwaalota nooraa dibamaati. Isin karaa alaa ijattiin miidhagoo hin fakkaatu. Keessi isaanii garuu lafee warra du'anii fi waan xuraa'aa hin dubbatan guutuudha. Hin dubbatu guutuudha. Guutuudha. Yaa barsiisota seeraatii fi Fariisota fakkeessitoota nana isiniif wayyoo. Isin akkuma awwaala nooraa dibamee kan duubni isaa bareedaa fakkaatee keessi isaa immoo lafee namoota du'aniitiin xuraa'ummaa hundaanis guutameetiidha. Isaan kuni Fariisonni kun barsiisonni seeraa kuni warra jiranidha. Abbaan keenya Abrahaam warra jiranidha. Garuu Yesuus dhufee maal jedhe? Isin awwaala maragamaadha. Keessa maaltu guutee jiraata?
lafee warra du'anii guutee jira. Ani waa tokko ofii koosii isinis gaafadha. Dhugumaaf arraba kee irratti nama meeqa du'e laata? Lafee nama meeqa jira arraba kee irra? Sammuu kana keessatti nama meeqa dhumee jira laata? Keessi keenya irri keenya paasteroota karaa baatee sirra naqannee sabni nama waaqayyoodhaan nu beeka. Garuu wangeelli gaafa dhufu miirarii wangeelaa kana dura gaafa dhaaban hawwiltii kan fakkaatu. Keessanidha. Lafee warra waan xuraa'aan guutee akka jiru isin akka kanaa jedhe gooftaan Yesuus Fariisotaan barsiisotaan. Ammatu warra Yesuus qaamaan dhufee mee dhugaadhumatti biyya keenya keessaa uummata miliyoona 30 wayitu Pirootestaantii jedhama. Staatiksiin kan dubbatu kana. Ammatu kana dhufeeti. Ishi uummataadhaaf haafu. Tajaajiltoota qeesota kana paasteroota kana bakka wangeelaawwota kana bichaa garee adda addaatiin iddoo aarsaarra warra tajaajilan kana ammatu dhufeeti. Nama argalaataa keessaati lafee warra dhumanii duwwaa kan guuranii deeman. Maqaa Yesuus hin afurri kunarra nurraa cabu abbe.